sagantaa kana naaf feeruu keessaniif ulfaadha. Galatoomaa jecha. Egaa hordoftoonni caffee sirna gadaa guyyaa har'aa hubannoo sirna gadaa irratti ergaa bal'aa akka kennuuf asirratti waan naaf feeraniif isin hordoftoonni keenya nu hordofaa nu faana bu'aa jecha ani sagantaa kanarratti kan isinii hirmaadhe barreessaa sirna gadaa Muhammad Kadiiri kanumaan nu faana bu'aa isiniin jenna. Tole sirna gadaa yeroo jennu yeroo afaanitti deebi'u waan salphaa fakkaata garuu sirna gadaa wanni jedhamu in ulfaata. Nama heeraaf seera isaa beekutti ulfaataadha. Haa ta'u garuu gama kiyyatti as deebi'a ani barreessuu kan hin danda'e sirna gadaa kana ofirraa ka'eeti. Ani eenyu jedheeti jalqabuma uumamaan irrumatti dhaladhee irruma guddadhee daddasa jalatti baradhee daddasa jalatti guddadhee yaa'a deemaa bahima deemaa dika deemaa qubsuma deemaa daddacha deemaa mambula deemaa sirna gumaa araara maanguddoo jala deemaa haala sanii sirna kana barreesse erga sirna san karaa aadaatiin hubannoo argadhee booda gara barreeffama tokko tokko dubbisutti seenee seenaa isaan duraa seenaa umrii anqoradhe duraa argachuudhaaf kitaabota dubbisee kitaabota sanii fi kan ummata bifa aadaatiin maanguddoo irraa qoradheen haala sanii barreessuu danda'e ifaajee baay'ee qaba yoo xiqqaate federeeshinii odaalee shananii hubannoo isaa iddoo inni itti jiraatu argachuu qabda dhaddachoota argachuu qabda kana hundarrayyuu miila kiyyaan deemee waggaa 10 dura kan barreessuu jalqabee har'a garuu kitaaba ta'ee as bahee jira haalli itti barreesse in ulfaataa amma keessa bahee si himuu hin danda'u baay'ee ulfaataadha. Akkamitti dhaloota ta'e gadaan waa mara akkamitti waa mara ta'e gadaan heera uumaati akkamitti gadaan gaaddisa akkamitti gadaan bishaan yaa'u maaliif jedhan isa jedhu kanaaf xiqqeennumarraa kaasee maanguddoo jalatti guddadhee akkuma isin jedhe daddasa jalatti guddadhee achumarraa barreessuu kan dhufe waggaa 10 oli barataa ta'eeti yeroo nan jalqabe erga barumsa koo xumuree irraa bahillee isumarratti bobba'ee haala kanaan barreessee asiin gahuu danda'e. Amma sirna gadaa iccitiin guddaan bakka jiru sirni gadaa dimokiraasii keessa godhe waggaa 8 qofa aangoo walirraa fuudhuu miti. Namoonni baay'een kan hubatan isuma kana qofa hubatan waggaa 8 aangoo walirraa fuudhuu. Sirni gadaa dimokiraasii ka ta'eef garuu ilmi abbarraa aangoo dhaaluu hin danda'u. Abbaan waggaa 40tti gaafa gadaa fudhatee gadaa moo'ee ilmi isaa ammoo gaafa abbaan waggaa 80 ta'u inni waggaa 40 gahaa waan ta'eef iccitiin guddaan jiru bakka kana. Aangoon abbarraa ilmatti dhaalamuu hin dandeettu dhaaltummaadhaan hin tartu aangoon sirna gadaa. Waggaa 40 sanitti gaafa abbaan waggaa 40 bulchu ilmi isaa daa'ima dabballeedha. Namni sirna gadaa caasaa sirna gadaa keessatti hirmaatu waggaa 36tti kan haadha manaa horatu. Waggaa 36tti haadha manaa horatee 36 irraa haadha manaa isaa wajjin tarree gala caffee seenuudhaaf tarree galee waggaa 3 heeraa fi seera bara dhufu ittiin bulchu barata. Achi dura waggaa 30 irraa haga 36 seenaan wal qabataa sadarkaa gadaa keessa seenne amma waggaa 30 haga waggaa 36 heeraa fi seera baratare abbaan gadaa ittiin bulchu barata. Gaafa 36 gahe haga waggaa 39 heeraa fi seera bara dhufu haarume kana ka bara dhufu ittiin bulchu kana barata. Waggaa 39 haga 40 daangaa Oromiyaa kana zooree bakka abbaan gadaa dhakaa itti dhaabee Oromiyaa tana bulchesan daangaa kana to'atee lafa tana beeka. Kanaafiyyuu abbaan caasaa sirna gadaa keessatti gaafa hirmaate waggaa 36 haadha manaa horata. Ilmi ka dhalatu waggaa naannoo waggaa 39 40tti kan inni ilma argatu. Kanaafuu gaafa abbaan gadaa bulchee irraa ba'u ilmi isaa dabballeedha. Gadaa keessa seenuu hin danda'u, bulchuu hin danda'u, aangoo irraa dhaaluu hin danda'u. Sirna gadaa kana dimokiraasii keessa godhisa kana. Inni biraa waggaa 8 wal harkaa fuudhuun dhugaadha ati jetti suni jira waggaa 8 aangoo wal harkaa fuudhuun jira. Garuu waggaa 8 dura hoo maaltu jira? Seera mul'itu jira. Seera mul'itti cite jira. Abbaan gadaa tokko inni bulchuudhaaf daangaan isaa waggaa 4. Waggaa 4 bira gaafa tare gaafa waggaa 4 inni gahe seera mul'ii jedhanii jira. Seera mul'ii kanaan hayyoonni qoratanii waan dalagaa ture. Yoo abbaan gadaa kun kalafa gurguratee hin taane taate ka gumaan bara isaa bara inni bulchu kana keessatti dhiigni akka malee kan jiine taate darbee waggaa 8 bulcha. Yoo ammoo kan inni miidhaa biyyarraan ga'u taate ka waraanni biyya weeraree beelli biyya weeraree dhukkubni akka malee biyya miidhee ka jedhu taate seera mul'itti cite jedhanii waggaa 4 sanitti aangoo irraa fuudhanii akka siistama itti seera 9 fi 5tiin gadaan kun itti cehee waggaa 8 san xumuratu godhan. Kanaafuu waggaa 8 aangoo wal harkaa fuudhuun jira garuu aangoo dheereffachuuf isuma bichaa leellisan malee waggaa 4tu dursa dura. Seera mul'ii kana dursa. Erga seera mul'ii kan inni moohee seera mul'ii kanaan qormaata darbee jedhe waggaa 8 guutaniif yookaan ammoo seera mul'ii kana irratti citee hafa. Akkana jira haalli sirni gadaa waggaa 8. Gadaan kun cicha qabaa.
ciisicha qaba, buqqisa baallii qaba. Cicha jechuun gadaan birmajii osoo bulchaa jirtu yoo dadhabdee jette akkuma reefu isin jedhe sababoota gurguddoo saniif yoo ka dadhabdu taate beelli itti bu'ee biyyatti, dhukkubni itti bu'ee, lolli itti bu'ee kanaan bulchee ceesisuu ka dadhabu yoo taate cicha taate. Cicha kana aangoo kan itti qabu gadaa shanan, gogeessa gadaa shananii kanatu aangoo itti qabu. Waliin mari'atanii paartiileen gadaa shanan kun gadaa kana ceesisuu danda'an. Gaafa ciisicha taate immoo birmajii, bultuma, bahara, horataa fi rooboleedha. Gadaaleen shanan kana. Gadaan shanan kun itti mari'atee yoo ceesise in ceesisa. Ceesisuu gaafa dadhabee waggaa 40 shanan walirraa fuudhanii waggaa 40 gaafa ga'e ciisicha taate. Gaafa ciisicha taate immoo akka itti kaatu jira gaafa ciifte. Gaafa dhukkubsatte akka itti fayyitu jira sirni gadaa, akka itti deebi'u jira, seera sagliitiin deebiti. Gaafa ciisicha taate aangoo kan itti qabu dabballeerraa kaasee waggaa 8 irraa kaasee haga waggaa 80ti sirna gadaa deebisuudhaaf. Qal'iti sirni gadaa akkanumaan gadaadhanii sirni gadaan deebi'u, uffataan hin deebi'u, ulee qabatanii hin deebi'u, alangee qabatanii sirni gadaan deebi'u, gumaa dubbatanii fixanii sirni gadaa deebi'uu hin danda'u. Seera qaba, heeraa fi seera qaba. Heeraa fi seera isaa saniin akkaataa inni itti deebi'uu danda'uun seera sagliitiin deebi'a. Miseensi hundinuu hirmaatee waggaa 8 haga waggaa 80 namni jiru dabballeerraa haga gadamoojitti ka jiru hirmaatee hirmaannaa uummata kanaatiin dhaloota gadaa hubatee dhaloota safuu qabatee irratti guddisanii bifa saniin deebi'a. Gaafa ciisicha taatee waggaa 40 ol tarte. Buqqisa baallii. Buqqisa baallii kan jedhamu immoo osoo bulchaa jiru yoo kijibe mootummaan tokko abbaan gadaa osoo bulchaa jiru yoo ka sobu taate, ka biyya sobu yoo taate, ka daangaa gurguratu yoo taate, ka dhiiga jiigsu yoo taate, ka biyya beelessu yoo taate, ka diina biyyarraa dhorkuu hin dandeenye yoo taate buqqisa baallii jedhanii osoma inni quba hin qabne aangoo harkaa fuudhan. Tooftaa aangoo itti harkaa fuudhantu jira. Tooftaan kun ammoo osoo qeeqaan alatti, abaarsan alatti, osoo eebbaan wal faarsanii wal eebbisaniiti aangoo kana kan wal harkaa fuudhanii buqqisa baallii kanarratti. Jeequmsi hin jiru jechuudha. Sirna gadaa keessatti aangoo guddaa harkaa qaba abbaa gadaatii miti waan ta'eef. Sirna gadaa keessatti namni kamiyyuu namni tokko namni lama ka ga'ee tokko dalagu hin jiru. Martuu ga'ee adda addaan qaba. Dabballeen ga'ee addaa qaba. Gaammiin ga'ee addaa qaba. Foolleen ga'ee addaa qaba. Raabadooliin ga'ee addaa qaba. Gadaan ga'ee addaa qaba. Yuumni tokkoffaa yuumni lammaffaa. Ilmi namaa kun ka dhalate marti umrii isaatiin ijaaramee waan irratti hirmaata. Kun yoo bulchiinsa irratti hirmaate ka siyaasaa seenuu hin qabu. Bulchiinsa keessa jiru ka diinagdee tuqu, ka diinagdee keessa jiru waa'ee bulchiinsaa isan galchu, ka waraanaa hoogganu waa'ee seera tumuu isan galchu. Martinuu waan hojjetan damee adda addaan qabu. Kanaafiyyuu akka ammaa kana hundinuu martuu siyaasa wanni biyya koffisaa jiru isa tokko kana martuu siyaasuma. Abbaan gadaa yeroo ammaa kana siyaasa mataan isaa. Siyaasa osoo siyaasa sirna gadaa ta'e illee dhugaadha. Siyaasa birooti kan inni illee leellisu sagantaa nama dhuunfaa irratti kan isaan hirmaatanii eebbuma qofa gaggeessaa jiranii. Abbaan gadaa garuu eebbaa miti kan inni gaggeessu biyya bulcha. Abbaan eebbaa adda jira. Isheetti deebinaa. Mee federeeshinii shanan keessaa maqaa asii dhahee federeeshinii Arsii irratti haasa'u. Har'a hundarratti haasa'uu hin dandeenyu. Federeeshinii Gujii Booranaa yayyaba jechuudha. Gujii Booranaa Maccaa Tuulamaa Sikkoo Mandoo Ituu Humbannaa fi Raayyaa sabutu jira. Federeeshinii kanneen keessaa hundi isaaniitu caffee sirna gadatti ga'ee mataa isaanii qaban. Hundi isaaniiyyuu tooftaa itti aangoo walii qoodanii itti walii hoogganamanii quxisuun hangafa kabajee hangafni quxisuu guddisuutu jira. Har'a mee federeeshinii Arsii irratti yoo haasofne federeeshinii Arsii kana keessatti fakkeenyaaf abbaa gadaa eenyu ta'a jedhu. Abbaan gadaa nama akkamtu abbaa gadaa ta'a. Abbaa gadaarraa ammoo maaltu eegama? Abbaan gadoomni ammoo akkamitti irraa fuudhama? Abbaan gadaa aangoon akkamitti irraa fuudhama? Ka jetteef namni abbaa gadaa ta'u obboleessi kiyya ani heeraaf seera beekee fi ati heeraaf seera beekteef har'a waa'ee sirna gadaa waliin haasofneef abbaa gadaa ta'uu hin dandeenye. Abbaa gadaa ta'uun ulfaatadha. Tokko namni abbaa gadaa ta'u jalqaba heeraa fi seera sirna gadaa ka beeku ta'uu qaba. Sanuu ammoo ka uummanni itti amane ta'uu qaba. Isatti aanu ammoo uummataan filatamuu qaba. Uummata biratti jaalala qabaachuu qaba. Inni biraa abbaan gadaa Oromoo qulqulluu ta'uu qaba. Federeeshinii Sikkoo Mandoo hooggana yoo jedhe abbaan gadaa Sikkoo Mandoo bulchee yoo jedhe Sikkoo Mandoo maal akka taate beekuu qaba. Sikkoo Mandoon osoo hin beekne akka dhaabbilee tokko tokko yoo ilaalte mana nyaataallee manni bunaallee hoteeloo martinaa Sikkoo Mandoo Maccaa Tuulamaa Sikkoo Mandoo kana moo gaafatu. Kuni dogongora. Sikkoo Mandoo waan isii yoo hin beekin an abbaa gadaa Sikkoo Mandoo jedhee ol jedhee deemuu hin danda'u.
mee asirratti uummataaf illee barumsa ta'a waan naquun nama weessitti hima bara sirna gadaa irra dibaa odaa roobaa deebisanii abbootii gadaa jedhanii gumii abbootii gadaa keessaa nama wayii waa gaafadhe isin abbaa gadaati amma muudamtanii jirtanii abbaa gadaa keessatti mee isin abbaa gadaa sikkoo mandooti sikkoo mandoo jechuun maa inni jedhee gaafadhe sikkoo mandoo ilmaan arsiiti naan jedhe ilmaan arsiiti sikkoo maali mandoo maali duuba ilmaan arsii eega ta'anii eenyu fa'aa isaanii gaheen isaanii maal jedhee gaafannaan hin beeku naan jedhe ati hoo gaheen kee maali ati sikkoo moo mandoo jedhee gaafannaan dhugaa yoo dubbadhe aniyyuu sikkoo tahee mandoon tahee uf hin beeku naan jedhe so akkamitti namni uf hin beekne waan nama akkamitti beeka namni sikkoo mandoo sikkoo shanan mandoo torban addaan baasee hin beekne daddachoota isaanii hin beekne an daddachoota sikkoo mandoo daddachoota dhibbarra miila kiyyaan deemeera daddachoota dhibba daddacha diidamaa ka jedhani daddachi diidamaa daddacha baalliiti daddacha baallii abbaan angoo qabachuu barbaade filamee asirraa manbal'a odaa roobaa ka deemu daddachi diidamaa sun daddachi diidamaa daddachi tokko daddachi afuruuf jalaa qaba daddachoota afuruuf jalaa qaba daddachi dhibba jaarraan dhibba hookaan dhibba gadaan dhibba akkasitti oromoo kalee keetteerti daddachi dhibba namni daddachoota sikkoo mandoo kana hin beekne ka sikkoo kana ka mandoo kanaan bula sikkoo kanaan bula kaleessa mandoo dhugaa jaalata sikkoo seeraan bulee mandoo heeraan bulee waan jedhamtu jira kanaaf ga'ee sikkoo mandoo osoo hin beekin an sikkoo mandoo ta'uu kiyya qulqulluu ta'uu kiyya osoo hin beekin an sirna gadaa sikkoo mandoo leellisa abbaa gadaa sikkoo mandooti qora odaa roobaati jedhaniif waamuun hin danda'amu dursayyuu sikkoo mandoo irratti yoo deebine odaa roobaa ka deebuu danda'u gaafa caffee waliigalaa sirna gadaa taa'ee as alatti deebuu hin danda'u ilmaan arsii odaa roobaa deebisuu hin danda'an anarraayyuu takka ilmaan arsii odaa roobaa deebisuu hin danda'u aangoon odaa roobaa aangoo oromiyaati murtii oromiyaati seerri oromiyaan guutuun ittiin bulaa turte odaalee shanan keessaa jalqaba murtiin odaa roobaa irratti kan lallaban kanaafuyyuu dhimma odaa roobaa gaafa caffee waliigalaa yayyabni odaalee shananii yayyaba odaalee shananii jechuun odaa bultumirraa abbaa gadaa osoo hin tahin odaa nabirraa abbaa gadaa osoo hin tahin odaa bultumirraa heeraa fi seera odaa bultu odaan nabeellee heeraaf seera odaa nabee qabatee federeeshinii shananuu heeraaf seera isaanii qabatanii gara caffee gaafa dhufan heerota seeraa fi seera kana ol dura qabanii seerri nuti mannee dhufne kana eega jedhanii gaafas seeronni kun odaa roobaa irratti lallabamuu ka danda'u odaa roobaa banamuu ka danda'u ilmaan arsii qofaan osoo hin tahin ilmaan oromiyaa guutuun kanaafuyyuu seerri odaa roobaa irratti lallabame jetti maanguddoon fageenya san daangessu jedhan kanaafuu seera fageenya san daangessine har'a kaanee lafumaa kaanee nu ilmaan sikkoo mandoo qofti seera odaa roobaa deebisuun hin danda'amu isa arsii jettee fi kana keessa bahe kitaaba kana keessaa miti gubbammaan isaatuyyuu nama oromoo ta'eef nama seenaa ganamaa barbaaduuf namoonni amma yeroo baay'ee barumsi kun lama ani kan itti amanu barumsa achi as baratanii fi kaasirraa achi baratan barumsi sirriin ka ofirraa achi baratan barumsa ofirraa achi baratan jechuun jalqaba aadaa san kee waan kan kee heeraaf seera abbeetume asirraa yoo barachaa deemte barumsi sirrii ka ta'u ati erga barumsa yuunivarsiitii seentee doktoreetii meeqa qabattee jette ganaa fuudhaaf heeruma qorannoo deemta sirna gadaa waa'ee ateetee qorachuu deemta jalqaba silaa jalqaba kan irratti jalqabuu qabdu kan irratti afaan hiikkachuu qabdu barumsa keeti kanaaf kitaabati na gaafatteef kitaabni tuni gadaan sirna ittiin bulmaata uummata oromoo umrii fi dhalootaan ijaaree akkaataa umrii isaaniitiin gahee kan kennuufidha kanaaf gadaan uummata oromoo qofa osoo hin taane sabaaf sablammii hundaafis mirga kennan gosoota yakkaa keessaa gumaan isa tokko kanaafuyyuu gosoota gumaa bakka shanitti qoodee kaa'eera oromoon gumaa adii gumaa barruu gumaa gurraatti gumaa daalatti gumaa aantee sirni gadaa dubartootaaf maal kaa'e jedhanii yeroo baay'ee irratti wal mormaa turanii sirni gadaa dubartootaaf maal kaa'e kan jedhu sirni gadaa dubartiin wayyuu jedhee amana wayyuu jechuun akka maqaa kabajaa doktora kabajaa walii kennan kan wayyuudha kanaaf heeraan wayyooma mureefii jira seeraan ammoo gahee hojii bakka shanitti qoodee dubartoota kenneefii jira haadha siinqee malkaa haadha siinqee golaa haadha siinqee falaa haadha siinqee ateetee fi hanfalaa kaa'ee jira yeroo baay'ee kan qoratamaa jiru haadha siinqee ateetee qofarratti qorannoon kan gaggeeffamu kan uummanni illee irratti dalagaa jiru kunniin dagatamanii hafaniiru kanaaf kitaaba tana keessa waa baay'eetu jira akkaataa guddifachaa yeroo baay'ee namni guddifachaa jedha guddifachaan maal akka ta'e
guddifachaa wanni jedhamu afaanii miti heeraa fi seera qaba. Oromoon ilmaan jaha qaba. Ilmaan jahan isaa san ilma gudeedaa, ilma guddisaa, ilma mitii, ilma boojuu, ilma booroo, ilma naqataa, ilma mitii, ilma faanawwaaraa, ilma halangee, ilma murcumaa, ilma irkifataa waan jedhamu kana hunda isaatu as keessaa hin argatan. Garuu gahaa miti kun ganaa itti deemaa jira ammas seenaan Oromoo bal'aadha. Sirni gadaa dubartootaaf maal kaa'e kan jedhullee kitaaba kana keessaa bal'inaan argatan. Gosoota gumaan akkamitti akka dhumullee as keessaa argatan. Ulaagaa abbaa gadaallee namni tokko abbaa gadaa ta'uuf uffatee dubbatee osoo hin taa'in eebbisee osoo hin taane qabxii 20 yoo xiqqaate ulaagaa 20 qabxii 20 kan inni guutu jira. Qabxiileen sun hundinuu as keessa jiran. Kanaafuu gara dhugaa gaafas deebiin hin rakkisu. Abbaa gadaa ta'uudhaaf hin rakkisu. Anaa fi ati hin taanu malee dhaloonni yoo heeraaf seera sirna gadaa kana funaannee kennineefi dhaloonni ammaa dhugaa barbaada waan ta'eef sirna gadaa abbaa gadaa ta'uudhaaf filachuudhaaf wanni isaan rakkisu hin jiru. Nu bara abbaa gadaati malee wanni abbootii gadaa jedhamu kun na biratti dogongora. Federeeshinii qabna malee nuti yayyaba qabna malee qoqqoodamiinsa aangoo qabna malee abbootii gadaa wanni jedhamu kun na biratti dogongora. Abbaa gadaa tokkicha qabna nuti. Oromiyaa takka qabna hubadhaa dhaloonni. Biyyi nuti qabnu Oromiyaa takkitti. Abbaan gadaa nuti qabnu ka filachuu dandeenyullee abbaa gadaa tokkicha. Gaafa abbaan gadaa 10 ta'e 100 ta'e gosa maraan abbaa gadaa filatan abbaan gadaa waraana qaba. Waraanni abbootiin gadaa kun gaafa dhabde biyyi tun hin diigamti. Kanaaf abbaan gadaa tokkicha. Qoqqoodamiinsa aangootii fi yayyaba qoqqoodame kana akka abbootii gadaatti hin fudhatina. Kanaaf abbaan gadaa isa amma jette hin eebbisu. Gaafa eebbaaf deemin anis sagantaa wayii godhadhee eebbaaf gaafa isa yaameen eebba kanaaf biyyeen nu bulcha. Sirna bulchiinsaa eenyu dalaga. Gadaa wanni inni eebbisu mootummaan biyya bulchu ka'ee sagantaa namaa dhaqee eebbisuu jechuudha. Yoo waan kenna ta'eef xiqqeessine malee gadaa jechuun mootummaa biyya bulcha nama biyya bulchu. Namni biyya bulchu ka'ee sagantaa namaa deemee gana nama eebbisaa kuni waan hin fakkaanne sirna gadaatiin illee waliin qabatu. Abbaan gadaa biyya bulcha caasaa isaa to'ata caasaa qaba. Heera dabe sirreessa. Safuu cabte sirreessa. Waan kana dalaga malee daangaa eega malee deemee sagantaa namaa dhaqee eebbaaf hin deemu hin jirulle. Hayyoonni sirna gadaa hubannoo qabna jedhan as bahanii marii goonee wal dura qabnee waan harkaa qabnu marayyuu wal bira qabnee osoo laalle alaa wal qeequ alaa walitti duuluu osoo hin tahin sirna gadaatiin bulla dhaloonni eega jedhe heeraaf seera sirna gadaa qabnu odaalee shananirraa yoo finnee wal dura qabnee akkamitti sirna kana deebisnee masaraa mootummaa galchina. Danqaraa keessa deemnu sirna gadaatiin yoo naa'e danqaraa keessa deemnu caasaa mootummaan diriirsa kana keessa sirni gadaa diriiree akkasitti buluu qaba sirni gadaa. Kalee dhaddachoonni deemnuu fi gaaddisa barbaada deemna. Har'a immoo galma ijaaranna maal goona dhaddacha ka jedhamu kuni mukaami beekaa dhaddachi heeraaf seera uummata Oromooti. Heeraaf seera dhoysanii dhaddacha jedhanii mukumatti deemuun odaa jedhanii mukatti deemuun hin ta'u. Odaan heeraaf seera isa kabachiisee odaa isa jechisiise qaba waan ta'eef heeraaf seera odaa san asaa fidanii hayyoon. Kanaafiyyuu yoo na eega sirni gadaa itti ijaaramu abbaa gadaa filachuu fi foollee filachuudhaan osoo hin taane sirni gadaa kan ijaaramu hayyoota sirna gadaa irratti hubannoo qaban shanoo ijaaranii shanoo sun deebitee heeraaf seera biyya barsiiftee abbaan gadaa filamuu kan danda'u akkasitti. Maanguddoo jira, qaalluu jira, ayyaantu jira, abbaa bokkutu jira, abbaa malkatu jira bara. Abbaa gadaa aangoo olaanaa akka qabu abbaa bokkutu jira ka hangafaa fi aangoodhaan illee olaanaa. Abbaan gadaa heeraaf seera gogaa itti kennanii biyyaan bulchaa bara abbaan gadaa. Seerri ragaa barbaada bara heerri dhugaa barbaada. Bokkuun heeraan bulchaa mi? Seerri ammoo ragaa barbaada. Ragaa namni ragaadhaan biyya bulchu eebban eebbisu. Eebba gaafni inni eebbisu gaafa gadaan shanan qixxooyti. Gadaa tiyya naa tolchee eebbisa. Imala yeroo bahee yeroo karaa wayii dalaguudhaaf deeme waan wayii hojjechuudhaaf deeme waan san naa milkeessi eebbifatee deema. Eebba malee hin deemu dhugaadha abbaan gadaa. Garuu sagantaarra deemee eebbisaa sagantaa sana eenyu qopheesse. Sagantaa ofii qopheessee abbaan gadaa ofii irratti eebbisaa. Moo sagantaa namaa deemee sagantaa namaa eebbisa. Kunillee gaaffii tokko garuu dhaloonni waan kana hubataa dhaloonni akka hubatuu fi caasaan sirna gadaa akkamitti ijaaramaa haalaallu wanni addaamu gadaa wanni jedhamu kun yeroo ammaa kana namni baay'een gadaa yoo jedhu waan beekutti fakkaata hin beekatti fakkaata. Dhiiga isaa keessa waan jiruuf hin jaalataa jaalala san garuu beekumsa se'a. Gadaan hoxxee namoo qabu jila fixeensaa qaba
cicha qaba, ciisicha qaba, buqqisa qaba, adii labuu qaba, gadaa shanan qaba, naanniga qaba, luba qaba. Kanaafuu daddacha qaba, odaalee qaba. Kanaafuu sirna gadaa kana hunda qabu lafumaa ka'anii an abbaa gadaa heeraaf seera sirna gadaa kanaati jedhanii ka'anii deemuun annatti ulfaata. Abbaa gadaa an abbaa gadaati osoo hin ta'in situ abbaa gadaati yoo jedhan abbaa gadaa namni ka ta'u. Tarree galeeti, ulaagaa guuteeti, uummata biratti fudhatama argateeti, dhugaa dubbateeti, heeraaf seera ittiin biyya bulchu yoo qabaate abbaan gadaa abbaa gadaa ka ta'u. Ani kitaaba barreesseef kitaaba sirna gadaa barreesseef abbaa gadaan ta'u walitti qabean aadaa uummata keenyaa walitti qabean baay'ee rakkadhee diina waliin bulee bofa waliin bulee nyaapa waliin bulee waan kana walitti qabe. Kanaafiyyuu abbaa gadaa ta'uudhaaf irra guddaa waan abbaa gadaa ta'aniif san beekuu qaban. Warri sirna gadaa federeeshinii Maccaa Tuulamaa irratti hojjetu abbaa gadaa isaanii yoo ta'an ilmaan Maccaa Tuulamaa ka itti abbaa gadaa ta'an kan ilmaan Maccaa Tuulamaa barbaadanii beekanillee jireenya isaaniillee to'achuu qaban. Yoo ka ilmaan Maccaa Tuulamaa quban qabaanne jireenya isaanii quban qabaanne taate abbaa gadaa Maccaa Tuulamaa ta'uu hin danda'u. Ka Siqqoo Mandoollee akkasuma, ka Gujii Booranaallee akkasuma, ka Ituu Hambannaallee akkasuma, martinuu akkasuma. Kanaafiyyuu dursa abbaan waan kanaa isaa yoo beekne waan isaanii beekna, waan isaaniitiin biyya bulchina. Asumaan irraa bu'aa horaa bula. Iccitii gadaa yoo beekne, iccitii waan kalee uummanni Oromoo jedheef yoo beekamin nama rakkisa. Horaa bulaa fi horaa bulaan garagara. Qubeen isaa tokkuma, loqoda irratti garagara, ergaan isaallee hiikni isaallee garagara. Horaa bulaa jechuun guyyaa waan biraatiin eebbise. Nagaa argadhaa, qabeenya sooradhaa, waan maraa jedhee eebbisee galgaloo itti addaan ka'an horaa bulaa jedha. Horaa bulaa jechuun mana keessan keessatti qananiyaa ilma argadhaa jechuudha. Horaa bulaa jechuun halkan jechuudha. Halkan kun ulfaataadha Oromoo biratti. Halkan dunyaan itti oomishamu miti halkan. Halkan dunyaan kadhatu Oromoon lubbuu namaati kan oomishamu halkan. Horaa bulaa jechuun ammoo hiikan qabu horaa bulaa. Horaallee bulaallee jechuudha. Garuu immoo horaa bulaa jedha Oromoon. Horaa bulaa. Halkan wal horaa bulaa jechuudha. Kanaaf baay'ata uummanni Oromoo. Galatooma.